Nagabusi, 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 nagabusi. Hawani abdi tafatafte. Hintum daga mani da. Ayu lamma fada mosheni mo. Ayun dur ira tafatafdi chamma nagabde. Ayun arras nama rebbe ada gesaditu. Ayun nama rebde tu. Kansa hinyuda yasun jarsuma adama ole galede. Mana wamina ni so finfinne injira. Yasu birra. Marta de finfinne kessa sila hojjinna na finfinne adama san ayusa na agurgum barbadan durebar. Mana ti amma na bilbili. Silkiin ko bayo irra jira na bilbili. Ayyuu bira gaafa deemtu. Naante gudii dhakaa warri Yamanis girgirii faxaranii girgirii uumaa jiru. Hawaanii akkanatti qabamtees gidduutti qabamteetti as ka'an baatu jedheera abdiini na harkaan baatu jedheera. Karaa irratti kunoo kaameeraa kaa'anii isheenoo kaameeraa hin argine. Kaameeraan baay'ee fagoo irra jira. Xaf goote borsaadhaan oofti takkamu maal dhukkuba dhiira dhukkuba baay'ee akkasii sadhaama dhiira dhukkuba ani gaafa naaru jira yeroo dhukutu amma na dhukkuba seeteetu qottoodhaa itu na dhoofte na dhukkubuudhaan jira anaan na dhukkuba malee isaan warri dhiiraa jabaataadha dhaqni isaanii waan ta'eef amma harkaan akka xaaqootu dhukkuba seete ofii garguttee kaatee kubsatti garguttee kaatee kufte. Nagaan sinifaa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u egaa informationii ho'ituudha kuni informationii Yamanirraa nu qaqqabaa jiru kanadha. Laayikii gochuudhaan jalqaba viidiyoo keenya YouTube keenya subscribe godhaa rakkoon hin jiru subscribe yoo gootanii egaa ganama kana Hawani video boo'ichaan guutuu jalqaba madhuma boo'ichaan video dalagdeetti. Video ishee keessatti waan isheen dalagde wanti dubbatamu yoo jiraate waa'ee Sumayyaa jechuudha. Waa'ee Sumayyaa badan akkam beekne. Waa'ee Sumayyaatiif jecha boo'aan bulee kalees eengad bakka gaafuma isheen dhabamte kaaste boo'aan ture. Midhaanillee gadinaa darbu bishaanuu gadinaa darbuu didee. Ammallee taana Sumayyaan akka jirtu jireenya ishee agarsiis himteetti garuu asan jiran jenne baay'ee ammallee rakkoodha. Yaa Sumayyaan akka jirtu to viidiyoo dalaguu baatte yoo reedii hundi keenya beekna dootee akka isheen jirtu hundi keenya beekna garuu ammas jiraachuu ishee viidiyoo waraabduyyuu malee rakkoo maal seetanii asan jiran jenne iddoo akkasiin jiraatoo jettee dhaqanii to'achii fuudhu hin dhaqama eessayyuu tootee iddoo kanaan jira iddoo kanaatti ni dhokadhe aariidhaaf akkas deeme yoo jette no matter hin dhufte rakkoon hin jiru namni yoo aare vinna iddoo ta'e deemuu miti ofiyyuu waa hin godha waan ta'eef kun rakkoon uumu. Hawaan immoo iddoo hin beeku iddoo isheen dhaqxe hin beeku garuu rakkoon Sa'iidoo immoo maalidha durayyuu na dhaga'uu didee anaan na tuffatu anaan dubbii koo hin fudhatanii. Durumayyuu ana dubbii koo fudhatanii ani garuu Sumayyaadhaa fi kennaa miti kan barbaachisu kaasaa sammuutu ishee barbaachisa jedhaniin ture. Dura kaasaa sammuu jechuun namoota akkuma walitti qabamnee jirrutti kana dhiistee akkuma achi seeneen jechuudha. Akkuma achi seeneenii dhiifama akka jaarsummaa fuudhee dhaqee miila ishiitti kufee I'm sorry minaamin jedhee dhiifama erga araara booda kennaan jette isheen erga dhiifama godhameetti sarpiraayizii itti fufa malee isheen inni amma maal jedhe abdiini dubartiini kennaadhaan gowwomsamti kennaa kennamnaaf dubartiin hin dhiisti haa bitamu jedhe ani garuu na sana kennaan maal godhaaf ishee mooraalii ishii ka'uu qaba mooraalii kaasaa mooraalii malee rakkoo garaagaraa kana hin qabdu haa barbaaddu iyyuu malee rakkoo meeshaa hin qabdu garuu rakkoon ishee rakkoo mooraalii ishee kufee jira mooraalii ishee kaasaa barbaada jennaan anaana tuffatanii na dhiitu ofii isaanii isa jedhan itti fufanii. Sumayyaan immoo meeshaa halkan sa'aatii meeqaatte erguma diikooreeshinii sana hojjetanii weelkaamii qopheessanii kaasee eruma isheen deemtu lakkaa isheen beekaa hojjette sarpiraayizii sana otoo beektu lapheesaa fannisuuf bakka Sumayyaan hunduma dhiisteetti hunduu nagaadha akka Sa'iidoon baagar salaam jedhee dhufutti kana hojjette laphee uummatas ol fannistee laphee Sa'iidoos fannistee isheedhaan dhageessanii to'ate deemichaa turte erga isheen deemte halkan guutuu anuu jette hamma fejariitti hamma lafti bari'ittu halkan guutuu meeshaa akkamitti akka sirreesse mana kana keessa
amma bariidhaan jechuudha akka mana sana keessaa meeshaan bahu kan goote. Barii sinitti nima etteetti viidiyoon isaa waraabamee jira. Kamitti akkan sassaabee halkan aniyyuu amma na dhibaa jira. Sa'aatii garuma galgala sanarraa ka'ee galgala yeroo viidiyoo gadhiisan galgala iyyuu miti yeroo viidiyoo gadhiisan iyyuu egaa waraabamee ka'ee gadhiifama miti gara guyyaa gadhiifame jechi galgala sana guutuu meeshaa qophaa ishee meeshaa hunda sirreessee akkamitti jetteetti jechuudha. Haa ta'u malee inni Sa'iidoon gaafuma achi seene galgaluma san itoo ishiin achi hin deemin buluu dhiisee ganaaddoo biraa bulee sarpiraayiziidhaan itti dhiyaachuu dhiisee jaarsummaadhaan itti dhiyaachuu qaba ture jette hawaan sun jechuudha. Hawaan sun akkana jette ganama yeroo viidiyoo dalagdee boossu. Kanaafuu Sumayyaan illee kan of mul'iste kana dubbii kana dubbatte hawaan cinqamaarti dhiphataarti jette. Haa ta'u malee har'ammoo abdiin hawaa qabeera Sa'iidoo waan tokko ta'uu taanaan sirraa hin bu'u jedhee viidiyoo isaanii isaarraa amaarifumaan dalaganii xumuranii natti muu qabda nutti muu qabda iddoo ishiin jirtu sumatu beeka hundumtuu akkati beektu dubbataa jira jedhee dhumarrattuu birriin sii kennaa jedheen. Birriinsii kenna yaani birriinsii kennannaa jedhu kaameraan jiraachuusaa hin beektu. Kaameraan soo jiraate imma kaameraadhaan kaameraa waraabaa birriinaa kennan jettu ka. Kaameraan isaanii argitan yeroo walitti butuu fi yeroo irraa butu baay'ee fagoo akka jiru argitanitti umti viidicha laaltanii yoo ta'e isheen garuu anaan kaameraa anaani birriidhaan na bittaayyuu jette. Kan biraa immoo mana kiimitti akkan seennee na dhorkite. Doktaritti himte akkan seenee Sa'iidoo hin gaafanne na dhorkite. Dubartittiin sun engaddaa akkan seenne ishee rakkoo qabdi. Isheen Sa'iidoo maal jedheeni summeessuu dandeessi, summii nyaachisuu dandeessi waan ta'eef jettee anaan akkas na goote. Ani jechuudha. Sa'iidoon abbaa manaa koo miti. Abbaa manaa hiriyaa kooti malee. Kana hundumaa akkamitti na yaaddee. Bakka dubbiin isaan lama gidduutti balaan buutee bofni qas jettee dhaabbatteetti seexanne jechuudha. Qaxxettee dhaabbatteetti. Tasgabbeessaa malee. Tasgabbeessaa. Maaliif seetanii yaa'u dubbiinsaa Sumayyaanis yoo itti meera yoo itti baay'ee rakkoo ta'a. Ani nanneheette Sumayyaan viidiyoo sana gaafa sarpiraayiziidhaaf olii gad deemaa turanii ani yeroon viidiyoo sana keessatti Hawaa argu nannee waan isaan faana dhaqxu natti hin fakkaanne. Isaan faana olii gad deemte waan kana goggoota natti hin fakkaanne baay'ee rifadheette. Anyways Sumayyaan yoo gadi baate beekti ture yoo itti dubbiin rakkoodha ammas hawaadhaaf waan ta'eef seef wal gochuun immoo akkuma jirutti dhaqa. Seef wal gochuu qabamti namni. Kanaafuu nagaa buusedhaas nagaa buusii abdiin baay'ee kakachaa jira. Ani si dhiisu. Isheen immoo maatti soodani masfaraarraa ishee kana booda na biratti argamna fuula koo duratti argamnaani na gudeeduuf jedheen jedhee si qabsiisa. Balaadha. Balaadha seeru biyya Arabaa seera biyya Arabaatiin jechuudha. Innaa gurbaa kana tasgabbeessaa rakkoo keessa akka inni hin seenne dhugaa waa'een dubartii siireesiidha. Osoma akkanuma hin jenne iyyuu na reebette jetteetuma iyyite iyyuu baay'ee siireesiidha hin hidhama qaldiin akka kanaa hin jiru. Kanaaf yaa'u erga Sumayyaan ana san jira jette kalas dhiisaa ishee dhiisa erga isheen jiraani jette ishee karaa bira gaamuuni. Bira gaame iddoo isheen jirtu baranii ishee fidachuudha bakka bagga jiraatte shibiriq jetteetti bareede malee amma salphate dubbiin bakka jireenya ishee mirkaneeffattan nagaa ta'uu ishee kunootti tolee jiraachuu ishee gammadeen jiraatte baay'ee natti tolee gammadeen jira waan jette bakka nama immoo dursa nageenya nama sanaatu barbaachisa. Namni sun erga nagaa ta'e waan godhamu immoo tartiibaan seeraan gatta'anii mari'ataniitu itti adeemamaa jechuudha. Abdiin garuu tasgabbaa'uu qaba. Abdiin rakkoo keessa akka hin seenne jechuudha. Of tasgabbeessuu qaba. Dubbii kanallee akkanatti miidiyaarra baasuu hin qabu. Akkanatti doorsisnillee hin barbaachisu viidiyoodhaan jechuudha. Dubartiin kuni tokkoffaan dubartii haatatuyyuu malee viidiyoodhaan akkanatti qabatamaan nama doorsisuun illee gaarii miti. Adaqaa ilaala komantii ammoo maanuu jalatti barreeffamu Amaariffaa
warri sin godha sammuu keessan xashi sin godha dhugaa waaqa durayyuu arraba dhiisi.